Tole, tole. Akkam jirtu saba Waaqaa. Gaarii goonee Waaqa galateeffannaa. Kadhata sagantaa keenya jalqabuuf godhanneerra. Kadhata godhameef gaarii goonee Waaqa galateeffannaa. Isinis yeroo qorannaa kana jalqabdan tarii kadhataan jalqabuun hin danda'ama. Gargaarsa waan inni godheef karaa addaan galata jedhaati. Qorannaa keenya ka guyyaadhaa kallattiidhaan itti seenneeti yeroo jennu. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa sadaffaa qorannaa keenya isa Tasalonqee boqonnaa isa dhumaa ilaalleetiin jenne jechuudha. As keessatti karaa addaan Waaqayyo akka barsiiseetiin jedhuuf hundi keenya yoo garaatti kadhata macaaf qulqulluu ammoo banannee wajjinumaan ilaalaa deemneetiin jenne jechuudha. Qorannaa keenya akkuma sila jechuuf yaalee tokkoffaa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa sadaffaaf qorannaa keenya isa Tasalonqeetiif isa dhumaati. Akkas jedha seensarratti kan irraa kan hafe jedha. Kan irraa kan hafe maalidha wanti sun yookaan immoo ergaan inni kanaan dura dabarsee kanarraa kan hafe inni jedha. Ilaalla obboloota nanaa dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee isin biratti akkuma fudhatame ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa jedha. Dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee akkuma isin bira fudhatame namoota birattis akka fudhatamuuf maal godhaa jedha nuuf kadhadhaa jedha. Kanarraa kan hafe jedha. Ergaan inni kanaan dura dabarse boqonnaa lama keessatti dabarse maalidha jennee boqonnaa lama duuba deebinee gara dhumaa irratti ispeeshaalii ergaa jiru laaluu hin dandeenya jechuudha. Ergaa gara dhumaa irratti jiru yoo ilaalleetiin jenne mee lakkoofsa 15 irraa egaa obboloota nanaa barsiisa dubbii afaaniitiin yookiin ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Nu biraa ergaa isinitti darbee jira. Ergaan kun barsiisaan dubbii afaaniitiin yookaan caaffatan kan isinitti darbe kanatti jabaadhaatii dhaabadhaa jedha. Ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiinis jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kenne jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaanis yeroo baay'ee nagaa fi yeroo jalqabu Phaawulos lammaffaa Tasalonqee boqonnaa tokko irratti ilaaluu dandeettu. Tokkoffaa Tasalonqee mee fakkeenya lammaffaa Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa yoo ilaallu maal jedhee jalqaba? Phaawulos Silwaanosii fi Ximootiyoos biraa gara waldaa Tasalonqee isa kan Waaqayyo abbaa fi kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif caafe jedha. Kan Waaqayyo abbaa fi kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedha. Tokkoffaa Tasalonqee irratti illee ergaa wal fakkaatu dabarseetiin jedha jechuudha. Kanaaf lammaffaa Tasalonqee kana yeroo xumuru boqonnaa lama keessatti gara dhumaa irratti kan inni kaayetiin jedhu ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Egaa obboloota nana barsiisaa erga jedhee kan boodatti ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenyas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiinis jajjabina bara baraa fi abdii gaarii nuuf kenne jedha. Innumti garaa keessanaa jajjabeessu hojii gaarii fi dubbii gaarii hundumaattis isinaa cimsu jedha. Hojii gaarii fi dubbii gaarii. Hojii gaarii, dubbii gaarii. Dubbiin afaan keenya bahu hojiin nuti hojjennu gaarii kan ayyaanni Waaqaa akka kennameef mul'isu jechuudha. Kan jaalalli Waaqaa akka isaaf kenname mul'isu jechuudha. Hojiin keenya akkas ta'uu qaba, gochaan keenya, dubbiin keenya akkas ta'uu danda'u qaba jechuudha. Karaa addaatiin lammaffaa Tasalonqee kana keessatti waa'ee dhuma baraa dubbata. Waa'ee dhuma baraa erga dubbatee keen boodatti abdii kanaan maal godhaa? Wal jajjabeessaa jedha boqonnaa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 keessattis lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 keessattis jechuudha. Kanaaf boqonnaa 3 gara xumuraatti yeroo fidu kana irraa kan hafe jedha. Kana irraa kan hafeetiin jedha. Waa'ee jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaadhaan nu baay'achuusaa innumti cimsee isin haa dhaabu gochaadhaan dubbiidhaan kanarraa kan hafe jedha. Ergaan kun akkuma isin bira fudhatame iddoo biraattis namoota biraa baay'ee biraattis akka fudhatamuuf maal godhaa jedha nuuf kadhadhaa jedha. Sababni isaa dubbii nama dubbachuun hin danda'ama, lallabuun hin danda'ama. Inni lallabamu hojiirra ooluudhaaf garuu inni lallabamu hojiirra ooluudhaaf jalqaba onneen namaa dhugaadhaaf banamuu danda'u qaba. Onneen keenya dhugaadhaaf yoo banameetiin jedhe. Onneen keenya dhugaadhaaf yoo banameetiin jedhe dubbiin Waaqaa akkatti caba keenya fayyisutti akkatti duwwummaa keenya eegutti gara keenya dhufa jechuudha. Sababni isaa nama dubbatu miti dubbiin keessa keenya akka wal simu godhu. Nama dubbatu miti. Hafuurri keenya hafuura Kiristoosii wajjin gaafa walii gala hafuurri qulqulluun keessa keenya gaafa buufate dubbiin dhageenye hojiitti akka jijjiiramu godha. Sababni isaa dubbichi hafuura waan ta'eef. Maal jedha Kiristoos? Dubbiin isinitti dubbadhu kuni jireenyas hafuuras jedha. Kanaaf dubbiin dhageenyu keessa keenya jireenya godhatee biqilaa ija lubbuu qabu godhatee innumtuu facaafamee ija godhata jechuudha. Argitanii biqiluu danda'a jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqaa nu keessatti yoo ija godhate yoo jiraataa ta'e dubbannee nama biraa birattis maal ta'a? Jiraataa ta'a. Nama sanis jiraachisa jechuudha. Kanaafidha Kiristoos kottaa burqaa bishaan jireenyaa
Anarraa dhugaa namni anarraa dhuge mootu yaa'aan bishaan jiraataa garaasaa keessaa maal godhe burqaa jira. Kanaaf namni dhugus akkasuma itti fufa jechuudha. Kana gochuudhaaf kadhatatu barbaachisa. Kanaaf Phaawulos dubbiin dhugaan kun isin biratti akkuma fudhatama argate namoota biraa birattis fudhatama akka argatuu fi maal godhaa jedha nuuf kadhadhaa jedha. Kadhanni baay'ee murteessaadha. Baay'ee wayii kitaabni raajaa akkas jedha. Namni tokko odoon kadhatiin odoon dubbisin iddoo aarsaatti bahee lallaba taanaan cubbuudha jedha. Sababni isaa samii wajjin oduu waliin galee odoon mariisisin kallattiidhaan deemee dubbii dubbachuun hin barbaachisu. Kadhachuu qaba, qorachuu qaba. Waan kana immoo dubbachuu danda'eetiin jedha jechuudha. Kanaaf Phaawulos dubbiin akkuma isin bira fudhatama argate namoota biraa birattis fudhatama akka argatuuf nuuf kadhadhaa kan inni jedheef isa kanaaf jechuudha. Lakkoofsa lamarraa nama hundumatu amana miti. Nama hundumatu amana miti. Kanaaf Waaqayyo harka namoota yakkanii fi hamaa godhaniitii akka nu oolchuuf immoo kadhadhaa jedha. Dubbii kana yeroo dubbannu namoota hundumatu gammadaniiti. Namoota hundumatu amanee fudhatamiti. Baay'inni jiru danqaa dubbii kata'an. Kan dubbii kanaan morman isa barraa'in kan morman jechuudha. Yoo miira isaanii neen yookiin immoo akka kaleessa beekanitti yoo dubbiin kun itti lallabamne dubbichi sirrii miti. Yookiin immoo dogongorsaadha kun kan jedhan jiru. Namoota hundumatu dubbii kana amana miti. Kanaaf namoota harka hamaa hojjetaniif warra hamaa godhaniif Waaqayyo harka isaaniitti akka nu oolchuufis maal godhaa jedha nuuf kadhadhaa jedha. Uduu yeroon hin geenye jireenya keenya akka hin darbineef jedheetiin jedha jechuudha. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni isin cimsa. Isa hamaa sanas isinirraa hin eegayya. Waa lama. Tokko isin cimsa. Cimuun akka jirutti ta'ee isa hamaallee maal godha jedha isinirraa eegayya. Yoo maaltu jiraata? Yoo kadhanne jiraata. Kanaaf macaan qulqulluun akkas jedha. Roomee boqonnaa 8 naannoo lakkoofsa 22 irraa gadi yoo dubbifneet hin jenne namoota akka fedha Waaqayyootti deddeebi'aniit hin jedhaniif namoota jaalala isaa keessa deddeebi'aniit hin jedhaniif wanti hundinuu isaaniif gaarummaaf jedha. Kanaaf Phaawulos Waaqayyo tokko isin cimsa lammaffaa isaan hamaa godhanis isinirraa maal godha jedha ittisa jedha. Isinirraa ittisaan nurraa ittisa. Nu cimsee nu dhaabas. Phaawulos wanti inni dubbatu waan ofii shaakaleedha. Waan ofii argeedha kan dubbatu. Kanaaf akka Kiristoos hin fakkaadhina fakkaadhaa jedha. Dubbiin nurra dhageettaniin jabaadha wanti inni jedhuu fi shaakala ofii shaakaleedha kan inni dubbataru jechuudha. Addas lallabdoonni baraa kan isaan gochuu qabani shaakala Kiristoosii wajjin turuu isaanii irraa ka'e jechuudha. Kiristoosii wajjin turuu irraa ka'eetiin jedhe shaakalaniitiin jedhan maal gochuu qabu dubbachuu qabu jechuudha. Kana kan inni jedheetiin jedhu. Wanta isinitti himne hundumaa akka raawwattan raawwachuufis akka jirtan karaa gooftaa isin amananneerra jedha. Isin akka dhugaatti qabamtan hubanneerra. Gochuudhaafis akka godhaattanis kana booda gochuudhaafis akka isin jabaattan. Kanaaf Kiristoos jechoo dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti kadhata isa dhumaa keessatti boqonnaa 17 naannoo lakkoofsa 26 irratti xumurarra jechuudha. Jecha tokko dubbateetiin jedha. Godheera nin godhas jecha jedhu jechuudha. Mee wajjinumaan dubbifanneetiin jenna. Akkas jedha. Maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalallatittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf anis isaan keessa akka jiraadhuuf ammas akka beekamu nan godha jedha. Godheeraa ammas akka beekamu nan godha. Kanaaf warra Tasalonqeetiin jecha wal fakkaatu dubbataa Kiristoos jecha kana raawwatees. By the way, hojiin nutti kenname kan Phaawulos raawwatees kan Kiristoos jalqabe xumursiisudha. Nutis kan Phaawulos faati duuka buutonni jalqaba maal gochuudha xumursiisudha. Hojiin tokko kan wal fakkaatu kan Kiristoos jalqabe xumura irratti hojjettoota Kiristoosiin bakka bu'aniin xumurame hojichi kana booda isaan kunniin kunooti warri rakkina keessa darban jedhee Kiristoos nuuf dhugaa ba'a jechuudha. Kanaafidha. Eenyuun namaallee fannoo ofii baadhatee na duukaa bu'u Kiristoos wanti inni jedhu fannoo koo baadhatee hin jedhu namoonni baay'een akkas jedhu fannoo koo hin jenne Kiristoos fannoo ofii isaa baadhate karaa Kiristoos irra deeme kallattiidhaan deemuu qabna hojii Kiristoos jalqabe xumuruu qabna jechuudha mana Kiristoos jalqabe xumuruu qabna hundeen isaa maal inni Kiristoos dhagaan golee qajeelchoo Kiristoos duuka buutonni achirratti ijaaramaniiru manni kun ijaaramee xumurama jechuudha manni kun ijaaramee maal ta'a xumurama jechuudha kanaaf hojii jalqabne warra Tasalonqeetiin Phaawulos kan inni jecha sarraa jedheef jechuudha Phaawulos warra Tasalonqeetiin wanti inni jechicha kana jedheef isa kanaaf jechuudha. Waan jalqabe akka raawwattan kana boodas akka raawwattaniif kana raawwataa akka jirtan ammas kana boodas akka raawwattan jechuudha wanti inni fayyadameef isa kanaaf isinitti wanta isinitti himne jedha. Wanta isinitti himne maal akka godhaattan akka raawwataattan kana boodas maal akka gootan akka isin raawwattan maqaa gooftaatiin wanta isinitti himne hundumaa akka raawwattan raawwachuufis akka jirtan karaa gooftaa isin amanneera jedha. Gooftaan garaa keessan garaa jaalala Waaqayyo ittiin nama jaallateetti tuqaa gurguddoof ijoo lama kaasaa irratti lakkoofsa 5 irratti. Tokko
garaa keessan garaa jaalalaa isa waaqayyo ittiin nama jaallateetti lammaffaa garaa obsa Kiristoos agarsiisetti haa qajeelchu jedha. Garatti qajeeluu qaba jechuudha eenyummaan keenya, yaadni keenya, onneen keenya. Tokko jaalala ittiin waaqayyo dhala namaa jaallate. Jaalalli ittiin waaqayyo dhala namaa jaallate kun jaallatee nuti. Jaalala ittiin Kiristoos nu jaallateedha. Jaalala ittiin ilma isaa jaallatee nu jaallate. Akkuma na jaallatte isaan jaallachuu kee jedha. Wangeela Yohaannis 17:23 irraa. Kanaaf abbaan jaalala akkamii nu jaallate? Jaalala ilma isaa jaallatuun nu jaallate. Ammallee 26 irraa silallee dubbifneera. Jaalala ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatu jedha 17:26 irraa. Exactly jaalala ilma isaa ittiin jaallatetu nu keessa jira jechuudha. Look, amma jaalalli ittiin ilma isaa jaallate inni nu keessa jiru kun akka ilmi isaa nu jaallate nus abboloota keenya akka jaallannuuf nu waama jechuudha. Innis ergaa Yohaannis 1:3 irraa ni dubbifna. Jaalalli kun jaalala akkamii akka ta'e akka laallu jechuudha. Ergaa Yohaannis 1:3 irraa akkas jedha. 16 irraa wajjinumaan dubbifna. Dubbii humna qabuu fi dubbii muramaadha. Akkas jedha. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Akkamii hubanne? Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenyaan kennuun nuuf ta'a. Jaalalli ittiin Kiristoos nu jaallate kun jaalala abbaan ittiin ilma isaa jaallate. Jaalalli abbaan ittiin ilma isaa jaallatetu karaa ilma isaa gara keenya dhufe. Kanaaf eenyummaa ofii dabarsee kenne abbaan. Waaqummaa ilma isaa jechuudha dabarsee kenne. Kiristoos immoo ammallee eenyummaa isaa lubbuu fi namummaa isaa maal godhe dabarsee nuuf kenne jechuudha. Namummaa isaa. Nus namummaa eenyummaa kenne isa Kiristoos dabarsee nuuf kenne obboloota keenyaaf kennuutu nurraa eegama. Kanaaf gara jaalala waaqayyo abbaan ittiin nama jaallatetti isin haa geessu jedha. Lammaffaa obsa gooftaan Kiristoos obse. Obsa akkamii obse Kiristoos? Ibroota 12 irratti waan tokko argina. Ibroota 12 irratti mee tokkorraa lakkoofsa 2 irraa yaadni ka jiru tokkorraa waan tokko dubbiseen gara itti gallufna jechuudha lakkoofsa 2 irratti. Ibroota 12 lakkoofsa tokkorraa egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan naannoo keenyaa qabna jedha. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa dura keenya jiru obsaan dandeenyee fiinna jedha. Maaldhaan fiinna? Obsaan. Obsi kun kan isa arganneedha. Lakkoofsa 2. Yesuus inni amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija keenya maal hin goonu? Hin buqqifannu. Obsa keenyaaf isa laalu sun dura eegamee jiru. Sababni isaa inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiin yelloo isarra ga'e omattuutu lakkaa'e obsaan jedha. Fannoo irratti du'uu hin danda'e ergasii gara mirga teessoo waaqayyo maal godhe taa'e jedha. Maal godhe obboloota obse yelloo isarra ga'u tuffatamuu obboloota dhiphamuu ganamuu obsaan danda'e jechuudha. Dafqa dhiigaan makaa dafqe obsaan danda'e. Kanaaf nutis maal godhe dorgommeessa fuuldura keenya maal hin finna jedha obsaan. Kanaaf warra Tasaloniqeetii gorsa Phaawulos gorsuun gorsa baay'ee murteessaa fi ijoo ta'edha jechuudha. Dubbii ijoo ta'edha obboloota ko. Garamitti isin haa geessu jedha garaa keessan gara jaalala ittiin waaqayyo nama jaallate. 2 obsa ittiin Kiristoos obsee garatti isin haa geessu jedha. Gooftaan garaa keessan gara jaalala waaqayyo ittiin nama jaallate. 2ffaa gara obsa Kiristoos agarsiisetti haa qajeelchu jedha. Ameen. Kanaaf garasitti qajeelfamne sigicha qajeelaa fiinneet hin jenne jechuudha. Obsa Kiristoos obsuudha. Ammas obboloota nana. Dhumarratti akkuma sila dubbifne inni mirga teessoo abbaa isaa taa'e miti. Nus obsaa yoo dandeenye mul'ata 3:21 irraa maal jedha? Akkuma moo'ee mirga abbaa koo teessoo abbaa koo irra taa'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koo irra taa'a jedha. Obsa isaati kan shaakaluu qabnu jechuudha. Ammas obboloota nana isin keessaa nama hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu. Nama akka barsiisa isa nu biraa argatanitti hin jiraannetti hidhata akka hiikkattan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin abboomna jedha. Hidhata hiikkadhaa jedha. Warra maal hin goone? Warra hojiin hojjan. Warra hojii hafuuraan hojjan. Warra hojii foon isaaniin hojjan. Hojii hiikuun kallattii hundumaanuu maalidha obboloota koo? Buufata seexanaati jechuudha. Kanaaf namoota hojii hiikanii ta'an akka nu abboomnetti namoota hojjenne hidhata isaanii maal godhaa? Hiikkadhaa. Namoota amanne wajjin hidhatan taane walitti maal hin godhanidha? Hin hidhaminaa jedha waan ta'eef. Luuk hin hidhaminaa jedha waan ta'eef. Kanaaf hojii hafuuraas haa ta'u hojii foonii namoota hojjennetti hidhata keessan maal godhaa? Hiikkadhaa jedha. Hiikkadhaa jedha. Namni yoo nyaate yoo dhuge dirqama meetaboolizii siistee geggeessuu qaba. Maal gochuu qaba? Mana fincaanii dhaqee isaaf baasuu qaba. Isatti fayyadamee
Nus dhugaa dubbii waaqayyoo nyaanne isa fayyadamnee jenne isa jireenya keenya jijjiiree jedhe baafnee maal gochuu qabna? Nama dubbachuu qabna. Kanaaf kun hojii namoota kanan goon irraa hidhata keessan hiikkadhaa jedha. Inni kun hojii hafuuraa qofa miti. Hojiin fooniis dirqama jechuudha. Namoonni wangeela lallaban physical work hojii foonii hojjechuu danda'uu qabu jechuudha. Inni kun qaama cimsee hafuuraaf illee cimina ta'a jechuudha. Dhimmi fayyaa hojii hojjechuudhaan physical work wajjin illee wal qabata jechuudha. Kanaaf hojiin fayyaa yookaan immoo dhimmi fayyaa hojii wangeelaa wajjin akka mirgaata akkas wal qabata. Kanaaf namoota akkasiin goone wajjin maal godhaa? Hidhata keessan hiikkadhaa jedha. Nu yemmuu isin bira turre hojjechuu dhiifnee dhibaa'ummaatti hin jiraanne jedha. Yemmuu isin bira turre jedha warra Tasalonqeetiin. Isinis fakkeenya keenya duukaa bu'uun hammam barbaachisaa akka ta'e ofii keessaniyyuu beektu jedha. Fakkeenya keenya duukaa bu'uun akkam barbaachisaa akka ta'e isin ofii keessaniyyuu beektu. Lakkoofsa 8 irraa nama tokkottillee ba'aa akka hin taaneef halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatii hin baasin nama tokko irraa buddeenallee maal hin goone jedha hin nyaanne jedha. Nama tokko irraayyuu buddeena hin nyaanne uduu maal hin goone uduu gadi hin baasin. Gatii lallabaa miti kan inni dubbatamu. Lallabnis akka jiru ta'e hojii foonii hojjetaa ture. Halkaniif guyyaa hojjetaa ture. Kanaaf wangeela namni lallabu kitaabni raajii akka jedha namni hojii wangeela lallabu yoo diqqaate torbaanitti guyyaa 3 hojii physical work hojjechuu qabu jedha. Maal jechuudha kun? Physicaliin kennas guddataa, hafuurri kennas bilchaataa, sammuun kennas guddataa wal faana deemuu qaba. Kanaaf true education kan jedhamu barnoonni dhugaa physical, mentally, spiritually wal faana develop guddachuu qaba. Sammuun hafuurri qaamni jechuudha wal faana guddachuu qaba. Kanaaf Phaawulos halkaniif guyyaa hojjechaa turre malee akkasumaan oduu waan hojjetin buddeen nama tokko biraallee nyaanne jedha. Nu ilaaltanii duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif taane malee ba'aa isinitti ta'uuf iyyuu nuyi karaa dhabne miti jedha. Ba'aa isinitti ta'uus hin dandeenye. Maaliif hojii wangeelaa hojjetaa irra waan ta'eef yeroo kan hojii kun dandeenye ture garuu jedha Phaawulos kanan goone jedha. Halkaniif guyyaa hojjetaa hojii wangeelaas akka hojjetaa ture. 10 irraa yemmuu isin bira turreeyyuu namni hojii hojjechuun barbaanne midhaan hin nyaatini jennee isin abboomne irra jira. Kanaadha macaafni qulqulluun kan jiru. Namni hojii hojjechuun barbaanne maal akka midhaan akka hin nyaanne. Namoonni hojii kan yeroo baay'ee namatti ba'aa ta'uu barbaadu. Bara kana silaa daldala ta'e wangeelli. Kana booda daldalu lallabu jalaan baankii barreessu. Kana godheera maallaqa akkasii galchi jedhu. Hojjedhu nyaadhu. Wangeelli kan inni jedhaa hojjedhu kan inni jedhaa. Dhugaadha. Maallaqni namoota waaqa tajaajilanii maaliif hin barbaachisu? Dhugaadha. Namoota dhabaniif, namoota rakkataniif, namoota hojii wangeelaa hojjetaniif, hojii biraa gaabbii kan qabneef barbaachisa. Kurnaffaan kan inni barbaachisu hojii namoota leewwota warra mana qulqullummaa keessatti hojjetaniif. Please, kanaaf Phaawulos akkana jedha. Dubbiin koo bishaan akka itti naqanne jedha. Qorontoosiin keessa bal'inaan qorataa turre. Kanaaf warri qaama qabu hojii kennas hojjetaa, hojii wangeelaas hojjechuu qabna. Hojii kanatu bu'aa qaba waan ta'eef. Nama akkas hojjetetti nama biraatiif miti numaafuu jechuudha. Kanaaf Phaawulos namni hojii hojjechuun barbaanne nyaata akka hin nyaanne jedha. Nyaata akka hin nyaanne jedha. Phaawulos namni akka Phaawulos hin jiru hin gadi. Eenyuun namallaan Phaawulos hin caala jechuu hin danda'u. Hojiitti jechuudha. Dabarsee of kennuuti. Garuu namni hojjanne akka hin nyaanne jedhe nutis halkaniif guyyaa hojjetaa turre jedha. Nurraa ka'ee namoota biraatti illee dubbataara jechuudha Phaawulos ofii irraa ka'e. Kanaaf anis isinis hundi kennayyuu hojii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Nurraa eeggabeetiin jedha jechuudha. 11 irraa amma immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniitii waan tokkollee hin hojjetanii hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenya jedha. Hojii kan hin taa'u garuu hojii namni biraa hojjetu jidduu maal godhu jidduu lixu. Waa isaanii hin dhageenya jedha. Namoonni tokko hojii lallabuu hin jaalatan. Macaafa qulqulluu qorachuu hin jaalatan. Namni biraa immoo qoratee gaafa barsiisu lakki kan keessatti miti namaan jedhu. Kanas dhaabaa jedhaa qoradhaa hojii hojjedhaa sammuu keessaniin hafuura keessaniin qaama keessaniin. Achiin booda nama barumsa biraas barsiisu maal gochuu hin danda'amu jira dhaabachuu hin danda'amu. Yoo kana hin taane lakki kun akkasii miti kun akkasii miti kun fayyaa hojii waliin qabatu kun dhimma fayyinaa hojii waliin qabatu barnoonni fayyaa barsiifamu barnoonni adda addaa barsiifamu lakki kun akkasii miti jedhu no barraa'eera nama jedhutu barbaachisa. Kiristoos seexana wajjin yeroo ol qabe barraa'eera jedhee kun hojii sammuu isaa mul'isa. Kanaan dura maal gochuusaa qorachuusaa dubbii macaafa qulqulluu beekuusaati kan agarsiisu. Maal jedhee barraa'eera jedhaa ture. Akka beekuudha. Akka namaatti yeroo san waan hojjetaa ture jechuudha. Kanaaf namoonni ofii hojii hojjetanii hojii namaa gidduu harka naquu barbaadu waa isaanii immoo dhageenyeera jedha. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan kan isaanis nyaatanii akka jiraatan maqaa gooftaa Yesuusiin
Yesuus Kiristoosiin hin abboomna hin gorsinas jedha. Tokkoffaa kan ofii isaanii nyaatanii akka jiraatan, kan ofii itti dadhaban, dafqa ofii akka nyaatanii akka jiraatan. Isa lammataa waan akkasii akka dhaaban, hojii namaa gidduu lixu akka dhaaban, ofii isaanii dafqanii akka nyaatan, akka hojjetan maqaa gooftaa Kiristoosiin isaan abboomnas hin gorsinas. It is a warning and a counseling message. Dubbii ofii eeggannaati, dubbii gorsaatillee jechuudha. Hin gorsina jedha. Hin abboomnas jedha. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan, kan isaanii nyaatanii akka jiraatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin abboomna jedha. Kanaaf guddina hafuuraa keessatti namni hojii ofii hojjechuu qaba, physical work, waa dubbisuu qaba, mental work, samii wajjin kadhataan spiritually garasitti guddachuu akka lafa kaa'ee jira. Obboloota nana isin garuu wanta gaarii hojiitti maal hin godhina jedha hin laafina. Wanta gaarii hojjechuutti hin laafina. Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenyaaf hin abboomne, nama akka ergaa barraa'ee kanatti dubbii kanaaf hin abboomne yaadaan qabadhaa. Akka inni yeella'utti hidhata isaa ta'uu dhiisaa jedha. Hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Namoota dhugaa wajjin waliin galle, isa barraa'ee wajjin namoota waliin galle, hidhata isaa maal godhaa jedha obboloota koo. Hidhata isaa dhiisaa jedha. Hidhata isaa dhiisaa jedha. Maal jechuudha kun? Dhugaan dhugaadha. Dhugaa wajjin nama waliin galle wajjin hidhanni qabnu hin jiru jechuudha. Hidhanni qabnu hin jiru. Garuu maal jedha asirratti Phaawulos gorsa ogeessummaa tokko yeroo laatu. Erga akkas jedhee ka'een booda akkana jedha. Erga jecha kana jedhee dubbatee ka'een booda nama akka ergaa kanaatti ergaa dubbii keenyaaf hin abboomne yaadaan qabadhaa. Akka inni yeella'utti hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Akka obboleessaatti isa gorsaa malee immoo akka diinaatti isa maaliin godhana jedha hin ilaalina. Gorsaa jedha. Akka malee akka obboleessaatti gorsaa malee akka diinaatti isa ilaalinaa jedha. Yooma yakki gubbaarraa jiru kunis jira. Macaa fulquluu keessatti waan tokkotu jira. Namni tokko yoo yakke ofii keetii dhaqii maal godhi jedha gorsii jedha. Yoo inni san dide nama lamaan ta'a dhaqaa gorsaa jedha. Yoo hin taane waldaatti dhiyeessaa jedha. Achiin booda immoo akka qaraaciitti jedha Amaariffatti akka nama aramaneetti akka nama gatan akkasitti lakkaa'aa. Maal jechuun namoota aramanii namoonni amma maal jedhu bakka namni kunciteera isa wajjin dubbachuun hin barbaachisu bakka cherchi keessaallee haqamuu qaba yeroo baay'ee akkas ka jedha. Ila macaafni qulqulluun akkas jedha. Kiristoos namoota akkasii akkamiin ilaalaa ture? Namoota aramanii taasisan, namoota ejjitoota, namoota qaraacota akkamiin ilaalaa ture? Itti siqeeti kan inni eenyummaa isaanii hubataa ture. Itti siquu qabna. Akkas jedhaan akka Kiristoos ilaaletti ilaaluu qabna. Jaalala obbolummaati. Akka obboleessaatti isa gorsaa malee immoo akka diinaatti maaliin godhinaa isa hin ilaalinaa. Yakka fedhes waliin muluu dandeenya garuu akka obboleessaatti wallaaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e fakkaata. Asirratti dubbiin hojii hojjechuu dhimma guddaadha jechuudha. Hojii hafuuraa kan sammuu kan qaamaa jechuudha. Gara dhumaa irratti nagaadhaan akkas jedha. Gooftaan nagaa ofii isaatii yeroo hundumaa karaa hundumaan nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan maali? Gooftaan nagaa. Kanaaf obboloota koo maddi nagaa hin jiraa gooftaan nagaa isa ta'e bira. Ofii isaatii yeroo hundumaa karaa hundumaan nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessan wajjiniin haa ta'u. Ameen. Ani Phaawulos nagaa koo kana harka kootiin isiniif nan caafa. Akki ani itti caafus akkuma kana milikinni inni ittiin beekamu kun ergaa an caafe hundumaa irra jira jedha. Milikinni inni ittiin beekamu kun ergaa hundumaa irra jira. Ergaa hundumaa yeroo caafu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ergaa Phaawulosii hundumaa ilaalaa. Waaqayyo abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa nagaan araara isiniif haa ta'u jedha. Waa'ee nagaa yeroo bara nagaan ayyaan Waaqayyo abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa jedhee dhaameetiin jedha. Kun mallattoodha. Mallattoo ergaasaa. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irratti Tulluu Tsiyoon gubbaa irratti 1,144 arga jedha. Isaan mallattoon abbaasaa mallattoon isaa adda isaanii irra jiru. Kanaaf ergaan isaa yeroo hundumaa ergaa abbaasaaf kan ilmaa ofirraa qaba jechuudha. Nagaa jalqabaa irratti kun mallattoodha kan ittiin mallatteeffamnu. Ergaan dubbisaas kanaan mallatta'e jechuudha. Nutis dhugaa kana dhaga'u mallatta'u jechuun dhugaa kanarra miilaan lafa gadhaabachuu jechuudha. Dubbii baay'ee nama ajaa'ibudha. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessa wajjiniin haa ta'u jedha. Ameen. Dhugaa kanatti dhaabannee warra jiraatan akka taanu obboloota koo hojii hojjetaa, hojii hafuuraa kan qaamaa kan sammuu hojjetaa isa caalu ammoo gara jaalala Waaqayyo ittiin nama jaallatee gara obsa gooftaa Kiristoositti guddachuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nu haa eebbisu eebbifamaa hundumti keessaniyyuu.